Oromoon fayyaa haa bulu. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanelii keenyaa. Kun chaanelii dhimma fayyaa odeeffannoo wayitaa'aa yeroo yerootti isin biraan ga'udha. Sagantaa keenya yeroo darbe keessatti viidiyoowwan garaagaraa odeeffannoo fayyaa wal qabatee argachaa turtaniitu. Namoonni baay'een keessan subscribe gochuudhaan odeeffannoo yeroo yeroodhaan isiniif gadhiifnu hordofaa jiraachuun keessan beekamaadha. Tarii namoonni haaraan subscribe hin goone yoo jiraattan maamila ta'aa odeeffannoo fayyaa wayitaa'aa argadhaa. Subscribe kan jettu tuquudhaanis maamila keenya ta'aa kan jedhu gabanumaan dhaamsa goon isiniif dabarsaa baga nagaan dhuftan. Egaa hin dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aatiin kan nu waliin ilaallu namoonni baay'een kallattii garaagaraan na gaafachaa waan turtaniif osoo qoricha hin fayyadaminii yookiin kondomiis ta'uu danda'a kondomiis fayyadaminii lilmee hin fayyadaminii akkamitti ulfa ittisuu dandeenya kan jedhu karaa uumamaa ta'een qoricha malee jechuudha. Namoonni baay'een gaaffii akkasii na gaafachaa turtaniitu gaaffii keessaniif deebii bal'aa isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Amma xumura sagantaa keenyatti nu hordofaan gamanumaan affeerraa kooti. Egaa Oromoon hordoftoota keenya fayyaa haa bulu. Akkuma beekamu malatti da'umsaa yookiin family planning kan jennu baay'een namoota akka ogummaa fayyaatti namoota hundumaaf miti kan ajajamu. Beekamaadha ijoollee godhachuun kennaa waaqayyooti. Garuu yeroo itti malatti da'umsaa kana fayyadamnu ni jira. Tokkoffaa yoo fayyummaan dubartii tokko mucaa godhachuudhaaf eeyyamu yoo ta'e yookiin immoo yeroo fudhachuu barbaachisan yoo ta'e fakkeenyaaf amma ulfii akkuma irraa ba'een yookiin immoo ulfa gadameessa alaa akka ta'een mucaa godhachuu hin barbaachisu xiqqoo turuu barbaachisaa boqonnaa fudhachuu barbaachisaa. Kan biraa immoo tariitii jaalalleewwan yookiin abbaan manaa fi haati manaa reedii ta'uu dhiisuu danda'u. Karooraan godhachuu barbaadan fakkeenyaaf tarii waa xiqqoo kaawwachuu barbaadu. Kana namoonni baay'een kan isaan tooftaa malatti da'umsaa fayyadamuu barbaadan sababa garaagaraa jira isin jechuun barbaadini. Mee sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti kan ilaallu karaa uumamaa ta'een utuu qoricha yookiin lilmee yookiin immoo kondomii fayyadamin akkamittiin ulfa ittisuu dandeenya kan jedhu. Amma miidhammoo parsantii meeqa kan inni effectiveness isaa jettaniis namoonni gaafattan jirtu. Amma xumura sagantaa keenyatti nu hordofaa ammallee subscribe godhaa like godhaa namoota jaallattaniifis qoodhaa jechuun barbaada. Egaa dhaggeeffattoota keenya akkuma beekamu ovaarii kan jennu jechuudha. Baay'een keessan baayoloojii irratti beektu. Piikchariirraas viidiyoorraas argaa jirtu. Akkuma beekamu dubartiin tokko laguun dhufee averagekaalii gaafa guyyaa 14ffaadha kan isheen hanqaaquu gadhiiftu. Qopheessituun hanqaaquu yookiin ovaariin kun jechuudha. Hanqaaquun kunii fi akkuma beekamu ujummoo ovaarii keessa deemuudhaan sanyii kormaa wajjin wal arguudhaan koo saayikilii ishee yookiin immoo laguu ishee sirriitti beekuu qabdi. Guyyaa itti laguun ishee dhufee qabachuun barbaachisaadha. Kanaaf jalqaba irratti kan ilaallu akkamittiin karaa uumamaa itti himna kan jedhuti fertility awareness based method kan jedhamu jira. Kana jechuun maalidha? Dubartiin tokko yeroo laguu ishee guyyaa 26 30 28 ta'u yeroo laguu ishee kana beekuu qabdi jechuudha. Na lakkaa'achuu qabdi. Tarii irraanfachuu dandeessi garuu noottiin amma karaa garaagaraatiin qabachuu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf yeroo itti ulfaa'uu dandeessu yeroo murtaa'aa qofa miti. Yeroo murtaa'aa qofadha. Fakkeenyaaf amma guyyaa 28 itti dhufa yoo ta'e immoo guyyaa 26 dubartii tokkotti dhufa yoo ta'e guyyaa 26 kana guutummaa miti kan isheen ulfaa'uudhaaf carraa qabdu. Guyyaa muraasa qofa. Guyyaa muraasa kan akkamitti beekuu dandeenya kan jedhu yeroo sana maal gochuu qabna kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Kanaaf jalqaba irratti kan ilaallu standard days method kan jedhamu jira.
yeroo kana jennu hubadhaa asirratti dhaggeeffadhaa. Dubartiin tokko standard days method kana fayyadamuudhaaf laguun ishee guyyaa 26 hanga 32 itti dhufa yoo ta'e, kana jechuun dubartoota tokko tokkotti guyyaa 26 tokko tokkotti 27 28 29 30 hanga 32tti jechuudha itti dhufa yoo ta'e kan fayyadamtu jechuudha. Asirratti maal goona guyyaa jalqaba laguun itti dhufe fakkeenyaaf yeroo isiniin jedhutti gaafa guyyaa jalqaba laguun itti dhufe qabachuu qabdi. Guyyaan irra fakkeenyaaf 30 yoo ta'e guyyaa 30 natti dhufeetti qabatti. Guyyaa sanarraa kaatee lakkaachaa deemuun guyyaan 8 hanga 19 hubadhaa. Guyyaan 8 hanga 19 kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf laguu gaafa 30 argite 1 2 3 4 5 6 7 hanga 8tti 30 hanga 8 laguun fakkeenyaaf guyyaa 3 guyyaa 4 guyyaa 5 irra turuu danda'a. Hanga guyyaa 8 itti guyyaa 30ti hanga guyyaa 8 kana hubadhaa. Gaafa 30 yeroo jedhu isinii galaa jira. Fakkeenyaaf amma dubartiin tokko laguu ishee gaafa 30 argite jedha. Hanga 25 ta'uu danda'a, 26 ta'uu danda'a, 2 ta'uu danda'a, 1 ta'uu danda'a. Guyyaa laguun itti dhufe irraa 1 2 3tti lakkaachaa deemtee guyyaa 8ffaa hanga guyyaa 19ffaa kan jiru yeroo itti mucaa godhachuun danda'amu waan ta'eef guyyaa 8 hanga 19 kan jiru kana isiniif galee ammas guyyaa 8 hanga 19 kan jiru kana wal qunnamtii saalaa gochuu dhiisu yookiin immoo wal qunnamtii saalaa gochuu dhiisuun dirqama miti. Guyyaan kun baay'ee waan ta'eef yeroo sana kondomii fayyadamuu ni danda'ama jechuudha. Guyyaa 8 hanga 19 kana yoo danda'ame wal qunnamtii saalaa gochuu hin danda'amu immoo kondomii fayyadamuu ni danda'ama jechuudha. Guyyaa 8 hanga 19 jechuudha. Isa booda 19 jalqabee 19 booda wal qunnamtii saalaa unprotected gochuu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf gabaabadhumatti maal jechuu barbaadeni guyyaa laguun dubartii tokkotti dhufe irraa kaa'ee 1 2 3tti lakkaachaa guyyaa 8 hanga guyyaa 19 kan jiru guyyaan kun fertile period waan ta'eef yeroo sanatti kondomii fayyadamu yookiin immoo wal qunnamtii saalaa gochuu dhiisuun gaariidha kan jedhu isiniif ibsu barbaada. Lammaffaa irratti kan ilaallu calendar written method kan jedhamu jira. Inni jalqabaa meetodiin jalqabaa isinitti meera. Meetodiin lammaffaa immoo calendar written method jedhama jechuudha. Xiqqoo complex ta'uu danda'a sirriitti dhaggeeffadhaa. Viidiyoodhaan isiniif ibsuu yaala sirriitti. Calendar written method kan jedhu kanarratti maalla? Dubartiin tokko kana fayyadamuudhaaf calendar written method kana fayyadamuudhaaf yoo xiqqaate baatii 6 laguu ishee arguu qabdi. Baatii 6 sana laguu ishee record gochuu qabdi, lakkaachaa deemuu qabdi. Fakkeenyaaf yeroo jalqabaa gaafa guyyaa 26 irra ture yoo ta'e jechuun guyyaa 26 itti dhufe yoo ta'e lammaffaatti guyyaa 30 itti dhufuu danda'a. Sadaffaatti garaagarummaa guyyaa 24 itti dhufuu danda'a. Kana hundumaa record gochuu qabdi. Ilaa fakkeenya isinii kenna. Dubartiin tokko ji'a 6 fi laguu ishee jalqabaa argitee kan lammaffaatti dhufe guyyaa 26 gidduutti. Inni sadaffaa 28, inni lammaffaa 28, inni sadaffaa 32, inni arfaffaa 24 jenna, inni shanaffaa 26, inni jahaffaa 30 ajjennu fakkeenyaaf. Kana jechuun constant miti. Tarii ji'a tokko guyyaa 26 yoo dhufe ji'a kan biraa guyyaa 28 ta'uu danda'a, ji'a kan biraa guyyaa 24 ta'uu danda'a, guyyaa 21 tokkoonis ta'uu danda'a. Kana record gootee kaa'achuu qabdi. Fakkeenyaaf ji'a kun ji'a fulbaanaa, inni kun kolleessa jennee yoo qabanne jechuudha. Kana booda maal ta'a akkamitti fayyadamna? Ji'oota 6 kana keessaa guyyaa 3 dheeraaf guyyaa 9 gabaabaa qabachuu qabna. Kana keessaa akkuma agartan 32 kun guyyaa dheeraadha. 24 immoo guyyaa gabaabaadha jechuudha. Isinni galaera. Kanaaf maal goona? Guyyaan itti ulfaa'uu danda'an yookiin fertile period is equals to walqixa ta'a. Guyyaa isa xiqqaa ji'oota keessaa ji'oota isa xiqqaa beekadha 24 jechuudha. 24 kan keessan kaa'achuu dandeessu fakkeenya kuni hir'isuu 18 24 hir'isuu 18 hanga guyyaa isa guddaa meeqadha sirratti
soddomii lama jechuudha. Soddomii lama hir'isuu 11. Lakkoofsi 18 fi 11 kun konstaantiidha jechuudha. Lakkoofsa dhaabbataadha. Kanaaf 24 irraa 18 jechuun meeqa jechuudha? 6 jechuudha. 32 irraa 11 jechuun meeqa ta'a? 21. Kanaaf asirratti fakkeenyadha. Malee guyyaa 6tii hanga 21 kan jiru guyyaa 6rraati hanga 21 kan jiru kana jedhamu maal gochuu qabdi dubartiin tokko unprotected yeroo akkasii kun qulqullumti saala gochuu dhiisuu yookiin immoo kondomii fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Siniif galeera. Okay, gama biraatti immoo kan deebinu maalidha? Symptom based method kan jedhamu jira. Kana jechuun dubartiin tokko akkuma beekamu yeroo hanqaaquun gadhiifamu dhangala'aan karaa naannoo qaama saalaa ishee irraa dhangala'aan tariitii akka mukasii wal qabatu dhangala'aan addaan dhangala'a. Yeroo sana moodesii uffata jalaarraas ta'uu danda'a qubaanis ta'uu danda'a dhangala'aa sana ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf asirratti maal godhama jechuudha? Yeroo kanatti yeroo dhangala'aa itti dhufu kana erga dhangala'aan kun irraa dhaabbate yookiin immoo erga gogee guyyaa 2 booda kan wal quunnamtii saalaa gochuu qaban yeroo kanatti gochuu dhiisuun barbaachisaadha kan jedhu mala biraati. Malli inni kan biraa coitus interruptus kan jedhamu jira. Addunyaa keenya irra baay'ee namoonni miiliyoona 85 fayyadama coitus interruptus kan jedhamu kana. Yoo jennu maal jechuudha? Fakkeenyaa fi shamarran tokkoo fi dhiirri tokko wal quunnamtii saalaa gochaa jiru dhiirri tokko gaafa amenorrhea method kan jedhamu jira. Keessaafuu dubartoota mucaa godhataniif baay'ee barbaachisaadha. Kana jechuun normaalii dubartiin tokko akkuma deesseen hanga baatii 6tti tokko mucaa sirriitti guyyaatti 8 hanga 12 ganamaaf galgala luuksisti yookiin immoo hoosisti yoo ta'e laguun ishee yoo hin deebine ta'e kan biraa daa'imni baatii 6 gadi yoo ta'e hormooniin ulfa to'atu kun waan gadi bu'uuf yeroo kanatti harmoosisuun pregnancy yookiin immoo ulfa ittisuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Kanaaf lactational amenorrhea method yookiin breastfeeding kana fayyadamuun dubartoonni harmoon sirriitti yoo luuksisan mucaa godhachuu dhiisuu danda'u kan jedhu gabanumaan dhaamsa koo isiniif dabarsaa. Egaa hin dhaggeeffattoota keenyaa hordoftoota keenyaa sagantaa nuti hanga ammaatti waa'ee family planning irratti qabnu kana fakkaata ture. Kaayyoon keenya guddaa mul'anni keenyas fagoodha. Oromoon fayyaa haa bulu.